والله ديفهم أنا سبليسيا ديفهم يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أردفتو تغني أكم جرتان إدو جرتان مرتي توكو توكو خيسان نغيني ربي سنبرا جراتو maal qabattee dhuftee jechuun kan isaan oolamu wanni qabattee dhufe obboleessa keenya kana bira gartan kana isaatu na bilbilee na bira dhufe yeroo nama jiru tun galgalalleedha. Na bilbileeti walillee hin beeknu aboo xiqqoo gartee dhiifama wayitiin gaafachuu barbaadee sillee akkasumatti mijiyyoo si bira jirtu jaartii kennaallee dhiifama gaafachuu barbaadee jee dhufe anammoo walillee beekuu baannu viidiyoo arkeetiin ture viidiyoonni irratti isa arge kennaa irratti hin arge viidiyoo kennaa san irratti dhala inni bira geessuudhaan arge ani eega kennaan gartee isaa fi dasiin dubbii waliin kaasanii innillee mana jalaa gurguree harkaa wal qabanii dasiin ammoo akka mana gola aartii Oromoo jirtu ni beeytanii viidiyoo isaa eegas jala deemeeti ilaalee jechuudha waa hundaa'u waan inni irra dubbatu guutuun gurra kiyya keessatti akkasitti dhufee dhufnaan kun hogguun gartee isaa wal agarru isa sanii namni kun sagaleedhaanis haga gartee sooshaal miidiyaa gubbaa turutti nama beeku dasiidhaan dhiifama gaafachuu dhufee angaafa san intalaan yookaan dhalaan fide san wanni dhaarje dasii harka nyaadheetiin harka isii nyaadheetiin dhugee beekaa bultii isaanii oowwituu keessa isaan bira tureetiin beekaa dhalaa naaf itti geetiin eegas booda gaa dhalaa takkanaa laalii booniin fuudha akkana naan jeetiin dhalaallee fuudhee geessee booda siin hojeellee gaafadhee aboo dasii eegaanii ji'a 3 ji'a 4 anillee waan agarree je manatti isiidha aboo dastuun hojeellee akkasi gaafannaan barboo dastuu gartee akkanatti xiqqoo waliin mufanneetiin addallee baanee qobumaan jira naan jee anillee gaa akkasittiin gartee eega isaan adda baan jee dhalaa isaa fidee ture kanaafuu obboleettii keessan ammaan tanaan sooshaal miidiyaa gubbatti gartee waan isiin itti jirtuu fi waan walitti isaan ittiin jiran argee daajarri inni nakki jiba malee hin hiine manaa'uu duraa gurguree kun akka isiin gartee rakkachaa jirtu akka isiin yaaddawaa jirtu akka isiin ijjechaa jirtu arkeetiin garaan kun hundi nabadee tanaafiin gaabboleeyyan kiyya akkasitti gartee isiidhaan dhiifama gaafadhajee mana kee dhufee jechuudhaaf innilleen dhufee gaana biratti argame akkasii ta'e isaanilleen horfaa biraa jiranii asii yaamaa maal akka juungaa isinis arguuf jiraattanii obboleeyyan kiyya dasi hoto hosen وعليكم السلام ورحمة الله أكمي أكمي نجا هيا akkasittiga arraan kana sababni si dhufeef waa biraatii miti akkuma ati jette ibsitee turtee jirta waa hundaa'u ibsitee jirta ani sababni karaa kee dhufeef dumaashiin tiyya arraan tana mana isaa jirti jechuu dhagayeetiin gara kee dhufe jechuudha maaliif isii tana jiruuf jireenya hedduu keessa wajjin dabarree waan jirruuf jecha akkasumattis harka sirraa nyaachaa ture isii tana duuba gaa ani osoo quba hin qabne jechuudha ji'a 4 isii osoo quba hin qabne jechuudha kennaa bira hoggaan dhufu yaaboo lola akkanaatti hin jira barana dandamootatti hin jiru isiinis na jalaa deemtee jirti walii kana jirra ammaan tana kanaafuu meeshaa kanaa fi qabeenya kanarrattis bultii ijaaruu deema waan ta'eef jecha yaa obboleessa kiyya akka malattiin jeeqameetiin jira. Na cinaa dhaabbadhuuti dhalaa fidiinaan jee. Hoggaasaniin akka malattiin amararree gochasaa hoggaan laalu jechuudha. Na hiraarsee hayyeesiifin fidaa jeetiin akkasitti osoon dubbii keessa qubaa hin qabne jechuudha. Osoon dubbii keessa hin hubatin dhalaa itti fidi jechuudha gaafa sanaan.
hoggaan itti fidu akkasitti guyyaa kaanillee maas michiyoon san naaf hin taane jeetiti Tabiraa bitteef. tabiraatillee miti isuma tanii nan fide sanuma michiyoon san naaf hin taane jeeti michiyoo san gaggeesse jechuudha. San booda wanti ni dandage barii isiin naannoo kana jirti jechuudha hoggaan dhaga'u booda jechuudha. Isiin sirraa dubbattii naan jaan maali jennaan isiin akkanatti haaliitu dhalaa geessee fi jettee si barbaaddi maali aboo ati maal taatee michiyoon tun miidhamtuudha jaaniititti namni na gaggaafate. Saniin gaamma dubbii keessa deebi'ee ammaas lammaffaa hoggaan laalu jechuudha. Sanuu michiyoo sanuu inni bakka irraa oofee jira hin taanee fi yaanii bakka waan waliin jaan hin beekanii guyyaa duraa san wal taasiseeti dhugumaanii hoggaa san quban qabu waan ta'eef. Irraa sii dhugaati. Irraa naa dhugaadha. Wal taasise akkam naan jee nama amala gaarii qabu naan jee beekta. Nama bifa laalu naan jee. Yoo hatta isii gadii taatellee bifa hin laalu yaa abbola isa kiyya akkanatti jee qabu jira yaa aboo na gargaarii naan jee yoo hafoon kiyya taatu taate. Akkasitti naa dhaabbatte. Fokkattu san fideetii fi nan yoo waliin taane isaanuu guyyaa barummaadhaa duruun na yaame maas. Na bilbilee na yaame biraan dhaqee. Hoggaan bira dhaqu bar michiyoon akkasitti naaf hin taanetti waan wal didaniif hin beeku waan wal didaniin. San booda michiyoon san naaf hin taane jee dhufee haasoynee lammaffaa irrattillee miidiyaa irrattillee waa agarte hin beekanii. Laalee harka achuma irratti si argame. Akkasii lammaffaa gulama laal. Haa hundallee haati. Akkasitti gaggeessinee si amma karaa lammaffaallee siif hin fida jeenan. Ammaas inumaa tabbifa hin qabneen sii fide amma taraa tana amma immoo tabbifa qabduun sii fide jeetiin ammallee na roraasee beeke. Akka malee na yaachiftee jirti yoo dubbiin isaati. Eeganatti hime booda hirriiba rafee hin beekon. Amma san booda dubbii keessa qoradheetiin keessa harkee jechuudha dubbii. Waan isiinis itti jirtu. Hoggaan keessa harku kunoo. Kennaan akkana godhee dasii ala baasee yaa obboleessa kiyya ati eeysaahi waa dubbii tana keessa seentee naan jaamboo. Yaa boo an bakkaan if kaa'u dhabi gana harkasiirraa hin nyaadde. Nama kabajaa nama kabajaa laala amma isiin maal jetti sareen abbaan guddise qarriffaan 60 naan jetti yoo feetes. Amma gaadubuu haya akkamiin tahaa jeetiin guyyaa meeqattee yaade jechuun aniin godhu yaa obboleessa kiyya. Yaa buddachiin na fuutu waan jirtu wanti inni narratti dhufeef isuma tana yaa boodu maashii xiyya tana. Amma yoo nammaan tana ifiif xiyyaa fi dhiifama gaafadha jee beeke maa harkallee darbuu maltiiti niin salphadha. Maaliif kabajaa guddoodhaan isii bira qaba ture duraan. Hoggaan dubartiidhaan deddeemee dubartiidhaan kabajaa xiyyeef xiqqeessu. Ammallee ati isumas si tokko gorsiisee harkaaniin hedee malee osoo gartee. Firraatii sachumaanuu yookaan qaanfattee itti dhiiftee hoggaanillee gartee hayyeetti malee amma adiidha maaliif jii innis waan inni itti jiru gaa isiinis ni beekti waan ta'e jecha waan inni itti jiru sirra isii beekaa akkasumatti immoo dhalaa ta'atii fiddeef qofaa miita biraatu jala deemuu tureeti gartee waa hedduun dalagamu turanii haqasii. Dhagee eegasii waan namni jiru hundaa'u dhageetiin jira waan inni irra dabru jiru hundaa'u qoradhee eegaan harkee booda baranuu isa jalaa deebi'eetiin jechuun wal lollee'u na homatee'u. Dasii dhaqeetiiti yaada ol dabarfate ja'anii isaa inni xiyya jeetiiti eegasii naaf anumaaf inni nuu akkanatti har'aata ol bubbutuu eegalleen jettu. Akkasitti guyyaa tokko waan naan jee. Waan ati jettees dhageetiin jiraati namaan naaf himeen jee nama birattis nama naasa'u sadi waan badduu hin hojjedhu. Kanaaf gaa obboleessa kiyya gaa ani dumaashii xiyyaas waan jaboo hojii nyaadhee jiruuf jecha akkas godhuu hin fedhu wallaa hin fedhu akkas godhuu. Amma waa hundaa'u dhaga'uutti hin jira waan inni mana gurguree dhalaa taanii taawwanii godhee waa hundaa'u dhaga'uutti hin jira. Laalla dhiifama garuma qulqulluudhaan dhiifama naa godhaa. Ana baan taale. Siin bana. Ati oduma na beektu oduma naafiti nama irraan taane harka tokko nyaannee harka tokko dhugnee akka obboleessaatti si beeka malee arraa odoonaan kannaa siin jee'u
narra dawwaltee raqama kiyyanii qabda narra dawwaltee maana gaafatini akkamoo jarjartee atarra sin qoccoo kannaa mana kiyyisa wajji turre inni beeyta kannaa mana kiyyisan si fiduu kannaa lalaa fiduu jechuun an sin mararree odoon an sin mararree akkamitti fidda giinaa dira dhiifamni ofiin tarabbiitii dhiifama siifin godha rakkoon qabdu eega gahaa beeyta akka jan gowwaan nama badii fiitii isin beeyne yani amma garaan si duubattiin bu'aa ture beeki si duubattiin bu'aa ture har'a guyyaa guutuuna bilbilaan gartee aboo kanaaf kana wallahi amma gaawaan isiin naan jettus niin beeka dhufeetiin dhiifama gaafadhaa ji'ee akkasitti gartee namni kun si gaggaafatee bakka ati jirtu si dhufee dhiifama si gaafate yaaboo anumaa balleesse yaaboo kanaafuu gaa namni eega dhiifama eega jee wanni sun dabarte dhiifama gootee fiituma kana booda gartee akka isin addaanuu gartee bahuudhaa miti waan isinitti jirtan kana waan arguuf jecha dhugaa teeta jirtullee ani nama dhugaa keetirra falmu malee silaa dhugaa kee arguu baate inni dhufee dhiifama isin juu saniifuu dhiifama godhii fi dhiifamni harabbiiti yaaboo dhiifama garaa kee keessa naaf godhi hedduudhaan si balleesse anillee hedduudhaan si balleesseetiti dubartiidhaan osoo ati miidhamu jirtu mana kee keessa ol naquudhaaf yaalii godhe aniin kun quba hin qabu ittillee dabaliin naan jebar aboo akkanatiti namaan an jibbe jibbuun qabdu ati akkan naan jaa namaan an jibbe jibbuun qabdu ati foon kiyyaa bar anis waan biraatiin jeen boo gara keetii yoo dhufte dirree lolaallee yoo dhufte an dirree lolaa sanuun siifin seenaan jeen lubbuu siifin dabarsaa akkanaan jeen akkasila amma sa'aa san waan hin jeeniin baanaa beeki amma san hundaa quban qabu yaaduma isheetii qaalii. Dabartee dhiifama. Garuma qulqulluudhaan onnee qulqulluudhaan dhiifama naa godhi. Dhiifama godhii. Adii ofiin tarbiisiisiifiin godhaa. Biin ana odoon ta'e nuttu ilmoo namaa akkanaa kanuma akka kannaa haa dogongora si naqu. Lubbuma ta'eetiifu matuma keetiifu ilma hin barbaachisu maaliif yoo ta'e na gaafatte arraan odoo waan takka dubatiin ana dhugaadha anna beeyta. Kannaa ni beekta. Hojii turre miti. Hojii nyaachuu turre miti. Egaa. Dhugaadha. Odoo ni hubatiin odoo naan jiru arra kannaan dhalaa naa fide odoo siin jee aboo mana tasii irratti si fidaa mataa kiyyaatee kannaan loltuun see adii eegee booda deemta rakkoon qabu ana ofiin tarabbiitti dhiifama siifin godha. Yaa boo ani dhugatti yoo dhugaa rabbii dubbachuu taate waa takkallee keessa quban qabu eegan maayil harkeeti. Ati imma miidhamtu guddoo waan taateef jecha yoo na abaartallee hartaan irraa harkatta. Dhugaa. Maaliif harka keetirraa nyaachaa ture mi'an hayi akkamitti waan akkasii hojjedha silaa inni na dogoggorsiisuu baate isumaatu afaan narra jabaatee akkas na godhe malee laal kanaafuu yaaboo dhiifama naa godhe onnee qulqulluudhaan ganaallee jechuudha kannaa ammallee na dhaagachuu jira maaliif galtoo akka ati na jalaa gara galteeti dasitti waan dubartii itti geessu san dhalaa geessuu san maali walquba qabna kun ammaa'u nasru sidda wala dhufee miti kana jiru beela isaa akkana hanjaabe maali walquba qabna ana kumaan isatti saaretti wama isa fakkaataa dubbata maaliif naan jee namni galaanni fuudhee wama qabataa jaan kun olaal akkuma sitti akkuma badii biraa waan seenee jiru jecha namni deemu kun guutuun yoo badiin dalagajee duraan itti yaatee gartee osuma wanna kun badiidhaa beekuu itti seeni namnummaan nagahaa biraa kanni beekuus wahuma namni sun gartee akkas godhettee fakkaata. Itti haasaasti jinni itti hasaasa. Ibiifuu akkamaadhaami. Namni hundi abaaru jiraami. Laal. Kunaati. Kanaaf jinniin itti hasaasti yaaboo dhiifama monaa godhan. Onnee ta'e qulqulluudhaan hin baanaa beeki. Onnee qulqulluudhaan. Wallaahi. Dhiifama. Anaas balleesse yaa. Dhiifama yaa. Dhiifama gaafata inni badii balleessee jecha takkanaa ta'e. Diitaa iboo diitaa.